Eessarraa gooniyye? Suudiirraa. Okay, Saawudii jechuudha. Amma Saawudii jirta. Gosh, heeruma dhufte. Heeruma Gosh, ilaalaa dhugaa waaqayyo ilaali. Nama malkiin bareedaa, amalli bareedaa jechuudha. Warri dhiirri folon goon hin galtu. Surumayyuu galuu hin dandeessu ta'u. Booniidhaan foloo godhaan jedhe dhiironni maal iddoo mazzala. Yoo nama tokko keessaan asoofsiiste taate silaa hundi xumurratti tama foloo gootama keessaa nama to'atte miisejjii wayii I love you jettee dhuma barreessitee fi ishii nama kana dhiistee buute dhadhee sii deebisti fayyaa abbaa nagaa. Foloo godhiin jedhe dhiirra zala jirtu hundi kee. Daddaf maal edda? Maal wanta ta'e hedduudha. Fiishkaa eeddamu maal edda? Okay. Hin qabdu abbaa manaa kan jaalallee buchoo namatti hin qabdamu hin qabdu. hin qabu. Hin qabdu eessaa fidde haadha koo eessaa naa fidde dhugaa waaqayyo bullaallaa namaa gosh umuriin kee meeqa? 18. 18 jechuudha laal 18 gosh miskiina keenya hin taachuudha hojii qabdaa hojii dhumaaf deemte miti hiree araba hin taachuudha laal hojiidha jechuudha dhugaa waaqayyo jabduun talaa ishii durbummaan jiramu hin jiru guddee jira eessa deeme atamoo hundaan bareedduudha amala bifa simboo qabeetti maal dhabde giifti koo maal dhabde doolaarri dhibba kan hin galchine akkasitti gottee kas hin baasin jechuudha fayyaa abbaa tokkittiin kan jedhe tokkittiin kee mucaan kana fakkaattu investarattana heerumsiisan investar bakka investar hin taane taanaan zeeroo galta bottii kee keessa dhaabachaa hafta jechuudha minaa gabbaanyini dhiira akkamii barbaadde buchoo laagaa keenatti maddu. Umurii isaa, bifa isaa, dheerina isaa, amantaa isaa natti himta jechuudha. Umurii isaa 20 hanga 25. Okay, 20 hanga 25 jechuudha. 20 hanga 25. Bifti isaa diimaa magaala moo gurraacha? Magaala. Magaala. Dheerina. Giddu magaleessa. Giddu galeessa jechuudha. Amantaan? Beentee. Pheenxee jechuudha. Gosh miskiina kiyya. Akka immoo dhiira nixxir wixxir jedhu darati yookaan immoo chestii kan qabu jechuudha. Nixxir wixxir jananni kan jedhu immoo noormaalii barbaadda. Nixxir isa jeeus hin taane giddu magaleessa noormaalii mataa. Gosh maalitti naxxara silaadhu maalitti naxxara abeet noo nixxir hojii haa qabaatu moo hojii rakkoon qabu? Hojii rakkoon qabu. Hojii rakkoon qabu jechuudha. Hojii rakkoon qabu. Miskiina moo kan waa hunda beeku moo kan fuudhe? Miskiina jechuun laal dhiira qabattoonii kan jechuudha laal miskiina jechuun dhiira qabattoonii kan shamarra bira gahee kan hin beekne jechuudha. Kan waa hunda beeku jechuudha utuma diikkatiin alumatti jechuudha waa hunda fixatee kan jiru jechuudha. Kan fuudhe jechuun fuudhee kanaati manaansa amma garuu hin jirre jechuudha lubbuudhaan. Adda ba'uus danda'u tarii du'uus dandeessi hin beekamu garuu kanaan dura fuudhee rama wajjin hin jiran. Kan filattas keessaa? Miskiina. Okay, miskiina jechuudha. Miskiina haasaa shamarraa gahee kan hin beekne jechuudha. Gahee kan hin beekne. Okay, miskiina. Qabeenya walumaan horattu. Walumaan horanna. Qabeenya rakkoon qabu. Qabeenya rakkoon qabu. Kan biraa wanti dabaltu qabdaa ulaagaa keetti. Hin qabu. Hin jiru jechuudha. Hin jiru. Gosh. Abeet bareedduun talaa dhugaa waaqayyo. Yaa waaqayyo abbaa manaa bareeda isaa fidiif. Abbaa manaa ishii dhaga'u bareeda isaa kan onnee ishii dafee itti namu fidiif. Ameen. Haani gos kedhu foloo godhaa membera taadhee dhaloota nana. Haani gos kedhu foloo membera. Haani gos kedhu foloo membera. Abeet. Haani gos kedhu foloo membera. Ishii ulaagaa ishii nan guuta dhiiri jettee lakkoos tokko naa barreessi. Lakkoos tokko. Warreen seentanii ulaagaa himachuu barbaaddan maal gootu?
shantama kaffaltanii seentu jechuudha. Ishii yoo barbaadan garuu 100 eela akkaawuntii 1,191,793 irratti qarshii 50 qofa galchitu ni seentu ni bashannantu ni fuutu ni heerumtu wayyoo asirra galtanii fataa jettanii bu'uu dandeessu jechuudha. Qarshii meeqaan? Qarshii 50 qofaan. Qarshii 50 qofaan. Abee rakkoon qabuun kaffalla. Soo kanfaluudha. Warri kanfaltan maqaa ittiin kaffaltan jalatti barreessu. Qallannu. Birrii galchita maqaa isaa barreessita. Birrii galchita maqaa barreessita jechuudha. Abee. 1,000 nan galchee abbaan ta'e. Carrataa jechuudha. Giligil. Jaas. Wayyaanni. Irraafteetta maala gooftaati irraafteetta no viidiyoo baduu fi atamma dhufuun kee tokkuma taate ani ganaaf banisi jechuuf hin ture ati bantee quncette teessa jechuudha. Abee. Mucaa kana bakka turraa maal taphatte dire? Isaan siin jedhe eessarra? Wallagga lixaa naa beekiidha. Wallaggi lixaate jechuudha. Wallaggi lixaate. Gosh. Hin qabdu haadha manaa kan jaalallee buchoo koo siin du'a siin kutama nama jettuun qabdamu qabdu laal jala murtee natti himta laal jala murtee jala sarartee natti himta. Hin qabu. Gosh miskiina kiyya. Gosh hin qabdu jechuudha. Umuriin kee meeqa? 24. 24 tam. Ayyee. Adagaa jechuudha. Abee. Akkam bifti kan amma diimaa dhamtamoo maannoo magaalaa dhamtamoo gurraacha dhamta. Chookileettiin ta'u? Chookileetti. Abee chookileetti. Ati maal kee chookileetti fakkaata tam? Chookileettuma jechuun maal jechuudha sawuyyee? Chookileettiin ta'u maaltu chookileettiidha? Maal keetu chookileetti fakkaata dha fayyaa abbaa nagaa maal keetu chookileetti ta'e? Chookileetti jechuun maal jechuudha? Keessatti wazii kan qabachuudha laal fuulli isaa wazaamma kan ta'e ati immoo wazii hin taane akka maammasaa gogoddee ta'aa jirta maal keetu wazii godhate akka maammasaa gogoddee teesse jechuudha hin godde. Okay wash hojii qabda? Hojii nan qaba. Maal hojii? Shufeerii. Laka ani jenne ani durman bare laal ani achuma cufaa kee bare jechuudha akka shufeera taate akkasumatti naa galte sawuyyee maaloof taga maaloof? Faafelli. Yeenyaa faayifeldi achiin abee adagaadha dhugaa adagaadha oofi gooftaa koo oofi jechuudha. Ishi amantaan kee maanni? Amantaan koo peentee. Peentee jechuudha peenteedha. Qabattoon hiikkate moo ni hiikkanne? An takkaa qabattoo eegee hin beeku. Yeroo marraa funii hiikkadha kaanni. Yeroo rafuu hiikkadha. Maalli galchama? Inni raftuu hiikkattee fi innaa baatu hiikkattee fi innaa teessuu hiikkatte siin jedhee naan minaa gabbaani. Yoo barbaadde ni hiikkatin jechuudha. Addee jala dhadhuu deema akka shaashiitti qabattoo yoo barbaadde ofirraa baasee minaa gabbaa jenni. Maalli galcha? Maalla laallataadha. Waa'een ciisa keeti maalli dhibam sa'aatii meeqatti ciiftee? Sa'aatii 12tti ciiftee 11tti kaatee dheemiti kan isa qorachaa jiru sawuyyee. Shamarra biratti hiitteetta moo inni siin jedhe? Shamara biratti takkaa eegee hin beeku waanni. Gosh maalitti hiikkatta sila? Atoo faayifeldii keessa oolta maatiitta. Eessaasaa shamarranii keesseetu jedhee manoo. Abee adagaadha dhugaa hin beeksifta. Waa malee gurguddee akkatti. Qabeenya maal qabdi? Qabeenya isuma nuufu sanan qaba maa tokko hin qabu. Kan keeti faayifeldiin. Ayyee. Isheen si jammar qabeenya barbaadutti gooftaa koo qabeenya walumaan urannaa dhiira bareedaa sana galchette jechuudha. Amma laata filannoon kashiiti yoo ishiin si filatte enee minaa gabbaan ishiin si filannaani anaan maal la galche jechuudha laata ishiitu si filachuu qaba si filachuu qabda jechuudha ishiitu. Gosh booniyyee akka buchoo joosmaan si ta'a joosmaan. Carraan kiyya jalqabaa isuma naa fide gatii Eshi. Gosh, si ta'eera? Gosh, miskiina kee intaa jechuudha dhugaa waaqayyo jalqabumaan jaalatte ilaaluun durman bara akkasii simboo qabeettii taate simboo qabeettii bareedduun ta'a. Eenyu ishii si bukkee?
Joosman kan jettu eenyu si bukkee sawuyyee. Qabinni qullaa itti irraa qabi sawuyyee irraa qabi siin jedhan dheengadda qullaa asirratti baatanii sagalee daa'imaa mul'istanii kunoo guyyaa sadii adeeme tiktookiin fayyaa abbaa nagasa qullaa mul'isaa kun maal inni qullaa mul'istu. Gosh 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 sii ta'eera jechuudha buchoo. Gosh miskiina baguma sii ta'e lubbuu baga sii ta'e. Okay ishii yoo sii taatetti Joosman. Ayyena tadi ulagaan gaafa duunnan kennaan Gana gaafattaa ulaagaa. eega waan gaafa waan baay'ee jira. Abeet 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 hin gaafatte jechuudha abeeta maal marta gaammaddoo sana maal innatti martu areedamoo maal qorqoraarte sawuyyee maal fuuta fuularraa. Yen fakkaatu boo maanni maanni areeda miti moo kun. Gosh maal areedadha kun maal areeda gosh baguma qaqqabatte haadha koo areeda kee areeda qaqqabachuu dhufte moo fuudha dhufte sawuyyee seeraan taa'e dheerarra seeraan qaxxanii taa'e jennanne dhiitti taa'e. Okay 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 gaaffii qabdaa gaafadhu gaafadhu gaaffii. Hin qabu Eh gaaffiin qabu haalli ishee hundinaa taateetti garuu eshi biyyaan waggaa meeqaadha? waggaa meeqa turtiidha moo akkam Waggaa meeqa turteetti? Umuriin ishees meeqa? deebisiif kabooniyyee. Umuriin koo 18 ta'eera. Biyya abbaan turte. Ammam turte jedha biyya alaa ammam turte ta'e miti. Ayya. Ammam turte. Hin turre. Eega deemte amata meeqa jechuudha? Waggaaf jecha. Waggaaf jecha. Ayyeesh natti dhumoo hin barbaada yookiin immoo namatti jaallatu yookiin gara fuulduraatti jechuun fiichariin kee gara fuulduraa abbaa manaan kun nama hinaa ta'uu qaba nama jettu siisteera. Kunis jaaladheera. Gosh gosh miskiina kee. Eeshi sii taatetti. Ayyanaa taateetti. Gosh gaaffii waan gaafattu qabdaare iddoo walii taatanii gaaffii wal gaafadhaa. Itti gaafannaan jiratteetti mini. Gaafadhu kan kun afaasitti jira si bira jettu gaafatture gaafadhu moon sodaatta. Ishibooni. Anaan takkaa qabattoo hiikkatteetti naan jette jalqabaan afaan na gorsite. Gurdii kee ol butteettaa? Gurdii kee ol butteetta. Eessatti ol butti gurdii? Seeraan gaafadhu sawwi akka gaafatamutti maali gurdii kee ol butteetta jechuun maali butachuu dhiiftire gurdii? Gurdiin uffattu ishiin si jammar surreeffatti. Isha ta'u waan barbaadde uffattu. Eshi. Takka dhiiraaf uffata baasteettaa jechuudha. Jechuun itti bubu'aniiru kam daabboo kottachuu barbaadeen. Maqaa isaatiin. Aaraa namichi kun sirrii miti wallaa laazim. Intaa gooftaa intaa dhoo naataa jenneere sirrii miti naataa situ jedheem lubbuu filannoo kan keeti. Gosh hin buunetti naataa jiru naataa yeera jenne dur. Nagaa isaan jiru. Jechuun si gaafachuu koo itti qaanofte moos. Deebisiif kan lubbuu. Booni. Boon. Na gaafateera deebiseeraa fi kanarra maaloodha? Jiraa jette. Ayyee jira taanaan. Gaariidha. Gosh miskiina kee. Ilma waan na gaafatu qabaattee naan naa gaafattuun. Gaaffii koo kanumaadha hundi ishee naa taateetti. Al tokko duwwaa lafaa kaatee naaf dhaabbattu. Lafaa kaatee naaf dhaabbattu. Inni fedhii isheetti dirqama hin qabdu ka'uudhaaf. Fedhii isheetti jechuudha. Yoo barbaadde kaatee yoo barbaadde hin teessi. Dirqama hin qabdu kaatee dhaabachuu.
waan tokko. Dirqaman qaban shamarri mana kana dhufan kaa'anii dhaabachuudhaaf. Fedhii isaanii yoo kaa'anii dhaabatan malee. Gosh. Ayyee rakkoon Boonii qabu. kaatee dhaabattaa ka'ii naa dhaabadhodhe. Naabbadhu. Eh? Naabbadhu. Gosh miskiina kiyya. Kaatee Ayyee dhaabattu. Eh? Naabbadhu. Okay, okay, okay.